أرى بكنات سباسة في درستي مكان كيدس نايمته ثم أرى من كان كيسة سباسة في تهدين نجابة تاني في نائب استقلنا كاكيالي لما وان الرتوني كبني ولباني فرنا ركو بيا كان الرت جرو ركو بيا كان الرت جرو دام والكبسيفني أنا كفاكياتي بروتكشني UNHCR مكان أمري بروتكشني أكثر وقتوتا ودما إنجرت بروتكشني بقتا كميفو أكا ودما إنجرت أكا سيرا UNHCR تتاي أكا سيرا human rights تتاي بقتا نسجرو أكا بقتا أكا لكا أمني protection injuru UNHCR protection ofi mata isatif kabiro isa protection godu male baqata kanaf kawangone kawahim bufne taw isa nage nabiya kanatin mol qabate rakko ummata kenarra gaya jiru rakko kara hujitin wal qabate hujin bae magala kessa dhabatera nagan hinjiru akka beekamut haga tokkolle qoqqoppiin ikonomii illee biyya kanarratti illee wanna edeera garuu gadadoof nurra gayaa jiru gadadoo kana ibsachuu fedhee bayhar ega kanarratti kaawwanni singara qaama UNHCR ibsitanii isaan takaayu akka furmaatatti yaadisni laatan jira UNHCR in Yemen they are symbol only they are for a symbol they are sitting here. Human rights in Yemen, they are for a symbol. They not do something for the refugee. Dumfa isani tifta umale wan mufayyadan tokko in argine biya kana keessat biiroon injira enne bira deemnulle nu keessummeessu yaada kenna nu dhaga'uu hin dandeenye. Kanaafu hawaasa ummata Oromoo ala jiruuf rakkoof gadadoo nu irra jiru nu habee kanif kana beeksisuuf asbaan numaratti ka yaanni akka dhaamsaa hawaasa Oromoo fis ta'ee qaama addunyaa argitee waan dhimma kana ilaalu akka ibsachuu dandeessoo jiraate yaada qabaa ilmaan Oromoo addunyaa irratti jiranii UN keessallee akka Red Cross keessallee ijoolleen uummanni Oromoo beekaa baay'ee qabdi Awurooppaa fi Ameerikaa kataa akka nu birmataniif community adda addaatu jira community Ameerikaa jiru ka Oromoo community Awurooppaa keessa ka Ingiliis jiru ka Norway jiru rakkoo kenna kana dhaga'ee uummata addunyaatiif akka nu dhaqqabu kana amaanaa kennadha